Dubartoonni akkanaadoo qamadeetti waltaanee gurmaa'uun biyya tokkoomtanii ijaarraa jiran pirezidaantiin Koochoo dubartootaa paartii badhaadhinaa federaalaa Aadde Zaaraa Umar. Koochoon dubartootaa paartii badhaadhinaa biyyaalessaa sirna ifoomsa manifeestoo fi mallattoo filannoo marsaa torbaffaa magaalaa Adaamaatti geggeessem. Saganticha irrattis gurmuun dubartootaa naannolee garaagaraa argamaniiru. Hooggantuun gurmaa'insa dubartoota Oromiyaa Aadde Saamiyaa Abdallaa haasawaa taasisaniin Itoophiyaa gara biyya fakkeenya taateetti ceesisuuf ga'een dubartootaa olaanaa ta'uu himan. Gurmaa'insi dubartoota paartii badhaadhinaa utubuun biyya ijaaruun ceesisaa jiraachuu ibsan. ዛሬ የምንገኘው ኢትዮጵያ ወደ ተምሳሌት አገር har'a kan argamnu Itoophiyaa gara biyya fakkeenya taateetti ceesisuuf mata duree jedhuun mallattoo ifoomsa manifeestoo filannoo marsaa torbaffaa bara 2018 adeemsifamuu Koochoo dubartootaatiin eegaluu fi dubartoonni biyya ijaaruu keessatti ga'ee olaanaa qabu. Kanaaf ammoo filannoo gaggeeffamuuf jedhu milkeessuuf qophii taasisaa jirra. Pirezidaantiin Koochoo dubartoota paartii badhaadhinaa federaalaa Aadde Zaaraa Umar filannoon bara kana karaa dimokiraatawaa kan agarsiisudha jedhan. Seenaa Itoophiyaa keessatti baroota darban filannoon haqa qabeessummaadhaan akka hin adeemsifamneef fashaleessuuf dhiibbaan keessaa fi alaa irratti aggaamamaa tureera jedhan. Filannoon marsaa torbaffaa kan adda isa taasisu karaa dimokiraatawaa ta'een paartilee garaagaraa waliin morkii taasisaa jiraachuu dubbatan. Filannoon karaa dimokiraatawaa kan agarsiisuu fi karaa bakka bu'oota ofii ittiin filatamuudha. Itoophiyaa keessatti nageenya itti fufiinsa qabu uumuuf ga'een dubartootaatis olaanaadha. Kun immoo mallattoo dimokiraasii dhugaa kan mul'isudha jedhan. Kana jechuun nuti dubartoonni dirqama keenya akka baanuuf kan nu dandeessisudha. Kana malees nageenyi mataa ofiirraa waan eegaluuf hundumti keenya filannoo marsaa torbaffaa milkeessuuf ga'ee keenya baachuun dirqama keenya. Dubartoonni saganticha irratti argamanis gama isaaniin filannoo marsaa torbaffaa adeemsifamuu milkeessuuf ga'ee isaanii baachuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Dubartoota akka naannoo Oromiyaa fi akka naannoo akka biyya Itoophiyaatti daran Afrikaadhaaf illee biyyoota guguddaadhaaf illee fakkeenyummaa qaban jechaadha. Dubartiin sabaaf sablammii hunduu saba nu adda foonee ofirraa kun hin jiru waan ta'eef paartiin keenya haammataa waan ta'eef dubartoota akka biyya Itoophiyaatti tokkummaadhaan qabsoofnee tokkummaadhaan biyya keenya kan fuulduratti baasnu kan ta'uu fi biyyoota gurguddaadhaaf biyyoota Afrikaadhaaf kan fakkeenya ta'anii jechaan jedha. Dubartoonni hunduu badhaadhina keenya nadoo hookan biisii mallattoo keenya filadhaan jedha. Dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaatu na dhagahame. Maaliif sababbiin isaa hoo jedhame naannolee garaagaraa irraa kaaba kibba dhiyaa lixa osoo hin jedhin tokkummaa keenya agarsiisuudhaan naannolee garaagaraa irraa aadaa qabnuu fi afaan garaagaraatiin iddoo tokkotti geennee yeroo mallattoo keenya mallattoo paartii keenya marsaa torbaffaa bara 2018 yeroo geggeessinu tokkummaa keenya agarsiisu aadaa keenya walitti agarsiisu jaalalaaf tokkummaadhaan wal arguun keenya kun naannolee garaagaraatiin gammachuu guddaatu na dhagahame jechuun barbaada.